Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Addis Miidiyaa Neetwork Addis TV sagantaan immoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ogummaa fi muuxannoo har'aa eegaleetiin kan jiru. Qophii keenya ogummaa fi muuxannoo har'aatiin ammoo dhimma bishaan irratti kan xiyyeeffatudha. Bishaan egaa qaama keenya keessatti parsantaan 70 ol qaama keenya keessa bishaan akka jiru ragaaleen ni argisiisu. Bishaan faayidaa garaagaraatiif oola. Egaa kanarraaf qopheeffannee ammoo bishaan geejjibaaf tajaajila guddaa kenna. Kanumaa wal qabatee ogeessaa tajaajila geejjibaa irratti bobba'an doon irratti bobba'an jechuudha. Isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Sinagaa xumura qophii keenyatti waliin akka turtii taasistan sinaffirraa yeroo gaarii nu duukaa bu'a. Jaddu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu. Nagaa oltanii. Nagaa oltanii. Nagaadha. Baga nagaan nu edda. Nagaa. Maatiin nagaa. Nagaa rabbiin galanna. Hojiin bareeda. Hojiin bareedaadha. Yaanaa taa'e. Dagatina barnoota jabeessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya ogummaa fi muuxannoo egaa eegaleetiin kan jiru. Qophii keenya ogummaa fi muuxannoo har'aatiin ammoo mana kaapteen Taarikuu Gannateetti kan argamnu. Egaa isaan kaapteenummaa doonitiin waggaa 47 ol akka hojjetan odeeffanneetiin kan jirru. Mee jalqaba ogummaa kana akkamiin filattan gaaffii jedhurraa haa eegallu. Dhaloonni koo Wallaggaa Bahaat Katamaa Naqamteerraa gara kiiloomeetirii 15 kan fagaattutti baadiyyaa Diggaa Masaraa jedhamuttan aladhee dhaloonni koo achidha. Obbolaa 8dha. Qawwisa Shoonaat kan jedhamutti amma kifilii 6tti tamaareen gara Naqamteetti galee Qawwisa Shoonaa kanan naqe maaliif yoo jettanii Naqamteerraa baay'ee fagaataa yoo ta'e iyyuu umriin kee barumsaaf hin geenye waggaa 7 hin guunne jedhanii nagashuu dinnaananii gara Qawwisa Shoonaa dhaqee achitti baradheetanii jaaffaa xumuradhee jaaffaadhaa 7tti yeroon darbee jedhu gara Arjoo Awraajjaatti na Ramadan yeroo sana Arjoo Awraajjaan immoo baay'ee fagoo gatii ta'ee fi Naqamtumattan marmaaree Naqamteetti mana barumsaa argadhe. Maskaramii 17 kaasee amma Hidar gaafa 6tti singashinu jedhanii otuma marmaaruu booddeen Hidar gaafa 6 bara 1964tti Naqamteetti mana barumsaa argadhe. Achi gale achi jaaffaa 7ffaa 8ffaa xumuree bara 1966 ministirii 8ffaa fudhadhee qabxii gaarii argadhee achumaan comprehensive high school ittiin galee yeroo sana mareet laaraashuun wanti rakkoo mormii guddaatu ture. Anis isa keessa ture. Kanaaf 9ffaa fi 10ffaa baay'ee barumsi cimaa ture. Maaliif garri kaan warra umriin isaanii kan nu caalu gara erga biratti deemaniiru. Nu immoo garuu ganaa yeroon keenya gatii hin geenyee fi amma 1968tti otuman achi baradhaa jiruun humni waraana bishaanii nama qaxaruu barbaada jedhanii waraqaa adda addaa maxxanfamee ture Naqamte keessattis. Anis kanaan dorgomee wanta hunda erginni godhee booddee jechuun koo meedikaal cheekaappii fa'aa fatanaa fa'aa kana ispoortii fa'aa kana hunduma isaarratti dorgomee gatiin darbeefanii bara 1968tti gara humna waraana bishaaniitti galee achi kaasee amma yoonaatti bishaaniin gargar ba'ee hin beeku. Bishaan irraan hojjedhaa, bishaan irraan jiraa.
hawwiiteen maraa ifiif mirkaneeffannaa ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf hojjannaa. Ayyee turtiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Ogummaan kun ogummaawwan biroo irraa maaliin gargar ba'a? Isa mee nutti himaa. 1968 yeroon humna waraana bishaanii galu Dangollo kan jedhamtu Eertiraa keessatti achittan baradhee ወታደራዊ ሳይንስ tokko tokkoon baradhee achi kaasee amma 71 1971tti barumsa koo fooyyeffadhee 12ffaa fixee Naval College'n galee achi kaasee waggaa tokko ergi Naval College keessa baradhee booddee gara biyya Soviet Hibiratiin deemee achi waggaa 5 baradhee barumsa baay'ee barbaachisa gaa bishaan irra hojjechuudhaa fi barumsa baay'ee barbaachisa of mo'uu barbaachisa of mo'uu jechuun ganama galgala hojjechuu sirra jira bishaan jechuun baay'ee safety barbaada markabar doonii jechuun baay'ee barumsa guddaa barbaada yoo humna waraana bishaanii keessa jirru bara 1968 kaasee amma 83tti waggaa 16 yeroon achi hojjedhaa jiru ganamaaf galgala gizee hunda tokkoffaa waraansa jira waraana jechuun immoo akkuma beekamu waraana miilaan miti bishaan irradha doonii kee beekuu sirra jira mishaalee adda addaa doonii irra jiran sana itti fayyadamuun sirra jira kanaaf barumsa baay'ee guddaa barbaada kanaaf amma humni koo danda'utti achitti cimnaan hojjedhee biyya keenya Raas Kaasaarii kaasee amma Raas Dumeeraa jedhamu kiiloomeetirii 1,000 eegaan ture warra hiriyoota koo wajjin namni baay'een du'aniiru achittis kan madaa'anii kan rukutamanii meeqa jira kana hunda keessa darbee ergi humni waraana bishaanii diigame booddee immoo egaa professionii koo gatuma bishaan gatii ta'ee fi ichuman fufee ani itti fufuu koo duwwaa miti ijoollee sadiin qabaa ijoolleen sadan koo sadii keessaa inni hangafni Addis Ababa Yuunivarsiitiidha barumsa isaa fixee maanejimentiidhaan fixee garuu achi booddee gara Baabboo Gaayyaa Bishooftuutti እንደገና ኮርሲ ገሌ ኮርሲ በራቴ አማ ምክትል ካፕቴን ዮኪን ቺፍ ኦፊሰር ይጀዳማ እንቁጥ ሱንሳስ አዲስ ኮሌጅ ዳፍጤ አከስማ ባቦ ጋያት በራቴ እንስ አማ ምክትል ካፕቴን ዳ እንስ ዶኒ ረጅራ አመዩ ለቻንዩ ዶኒ ረጅሩ እንስ ሰደፋንስ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ገርማ ኮምፒውተር ገቲ በራቴ ፊ መካኒክ ታኤ መርከበራ ኦጀታ ጅራ ጂአ ሶዶሚ ጃ ኤርጊ ሙጠኖ ፍዳቴ ቦዴ ባቦ ጋያ ገሌ አቺ ኮርስ ከን ኦፊሰር ፍዳቴ ከን እንትን ፍዳቴ ጀቹዳ አካሲ ደጋ ከን ጅሬኝ ከይ दुनिया keenya irratti harka afur keessa lafti harka tokko duwwaadha harki sadi bishaanidha bishaan yoo jennu bishaan kan dhugaatii otoo duwwaa otoo ta'in kan itti jiraannu biyyi duniyaan kana jiru kan isaan kan irratti jiraannu bishaan irrattidha qorxummiin jira wanta adda addaan jira wanta adda addaa
garuu kan caalaa hundaa bishaan transportationidhaaf mi'a tokko tokko biyya alaati biyya keetti fidachuudhaaf bishaantu barbaachisaadha. Harka 90 almost biyya tokkotti wanti nuyi konteenarii nuyi qabnu sa'a yoo biyya alaatti erganii biyya alaatti fidanii nadaaji kan ibiddaaf ta'u kan transportationidhaaf ta'u wayyaa nuyi uffannu miini adda addaa transportii ta'ee dhufuutirra jira. Kanaafi dooniin baay'isee barbaachisaadha. Dooniirra hojjechuun immoo anaaf duwwaa utuu hin ta'in warra bishaanirra hojjennuu fi akkaataatti biddeena keenya argannu jechuudha. Egaa yegguu galaanarra dabarsitan jechuudha. Maatirraa addaan baataniitiin kan dabarsitanii jaalalli maatii yaaddoon maatii akkam ture? Kan baay'isee nama gaddisiisu abbaan du'ee haati duutee niitiin duutee dhuftee owwaala irratti illee kan hin argamne baay'isee guddaadha. Fira kee hin yaadda, ijoollee kee yaadda, ijoollee kee guddisuudhaaf carraa hin qabdu. Bishaan baay'isee rakkisaadha garuu kutataa ta'utu sirra jira. Maaliif yoo amma ani bishaan irra deemeen hojjedha jedhee gaaf tokkoyyuu yaadee hin beeku ijoollummaa kootti. Maaliif bishaan hin jiru. Wanta intini jettee itti dhattu hin qabdu. Garuu ergii itti galtee booddee garuu waan gootu hin qabdu. Kanaaf ji'a 6 hojjedha, ji'a 1, ji'a 2, ji'a 3 boqonnaa argadha. Yeroo kan ji'a 9 hojjedha. Amma yeroo koronaan biyya keenya dhufee ji'a 19 bishaan irra ture. Maaliif wadaboonnis nu gashuu didanii markabni Malhiqee jedhama Ankarii dhaabbatanii katamaarraa gara kiiloomeetirii 15-16 fagaatanii dhaabbatanii gatii jiranii fi katamaa galuun hin jiru, ba'uun hin jiru. Kanaaf gara ji'a 19 bishaan irra ture yeroo sana. Kana malee immoo yoo humna waraana bishaanii keessa ture immoo Raas Kaasar kaasee amma Raas Dumeeraa yoo olii gad deddeebinu ayyaana waggaa ta'ee eeguun nurra jira, biyya eeguun nurra jira. Kanaaf namni ayyaana waggaa jedha, nuyi garuu gara bishaanii deemne dooniirra hojjenna. Kanaaf bishaanirra hojjechuun cimina guddaa barbaachisa jechuudha. Muudannoon ogummaa kana keessatti si mudate yoo jiraate daawwattoota keenyaaf meeqoodha? Baay'isee meeqa jira. Maaliif saayikiliidha jechuun bona ganna akka jennu kana bishaanirras akkas jira. Fakkeenyaaf Indian Oceaniin Meey kaasee amma September amma masqalli darbee jedhutti baay'isee cimaadha. Bishaansa baay'isee cimaadha. South West Monsoon jedhama. Bishaan maayiballisaa gara meetirii 12-13 ol ka'a. Yeroo sana markabni dooniin kee bishaanitti akka isheen hin galleef bakka cinqii meeqatu jira. Baay'isee nama cinqa. Gara Indian Ocean yoo kana ta'u gara Atlantic immoo xinnoo ishee qabbanaadha. Gara Atlantikiitti immoo yoo bubbeen guddaan ka'u immoo gara Indian Ocean immoo xinnoo ishee qabbanaadha. Kanaaf waggaa keessatti gara Indian Ocean ji'a 4 yoo baay'isee cimaa ta'u gara Atlantic immoo xinnoo ishee qabbanaa gara Pacific xinnoo ishee qabbanaa. Garuu qabbanaa'eera jettee deemtee hin qabbanaa'u jettee immoo dhaabachuun hin jiru.
waggaan waggaatti waggaa guutuu markabaani olii gaddeemu dooniidhaan olii gaddeemu sirra jira jiruu hojjechuu sirra jira barumsa muuxannoo kan jedhamu gaa kanadha. Hinuma hojjettaa hinuma dabarsitaa yeroo tokko tokko immoo markabni meeqaan immoo hin liqimsamu kan liqimsamanis goddanyoonni keenya kan nu biraa dhumanis jiru markaba doonii gara biraarra doonii kan koorratti amma yoonaatti wanti gadheen akkasii nattiin dhufne yoo dhufes immoo jala darbineerra jechuudha maaliif har'a dhumne irra bor dhumne jettee yaadda malee nagaadhaan hin galan jettu garuu hinuma irraanfataan madeeni. Bishaan daakuun kompalsariidha majammaraadha astilaa yoo baabboo gaayyaatti majammaraa tireeningiin fudhattu ispoortii bishaan daakuu wanta haallee hojjechuu hin dandeessa first aid kennuu yoo namni tokko dhukkubsatte isa hakkamuu maaliif markabarra bishaanirra yoo deemtu namni tokko hin dhukkubsata ta'a nama dhukkubsatu sanaaf qoricha kennuu sirra jira marfee waraanuu sirra jira kana hundaa gootee yoo dadhabde dhagaa namni dhukkubsate markaba koorra jira maal godhu jettee reediyoodhaan gara lafa irratti kan jiran gaafachuu kan sirra jiru ammasitti garuu ati wal'aanuu gatiin sirra jiruu fi first aid beekuun sirra jira ibidda dhaamsuun beekuun sirra jira yoo ibiddi markaba kee irratti qabate yoo bishaan markaba keetti galee bishaan sana baasuu danda'uun sirra jira daakaa daakuu bishaan daakuun immoo giddeetaa sirra jira masarataawii kan jedhaman afuran kun baay'isanii barbaachisaadha jechuudha kanaaf namni tokko bishaan irra hojjeta taanaan dirqama daakaa bishaan daakuun baruun irra jira namni tokko sodaannaan gara bishaanii iyyuu dhaquun irra hin jiru sea level irraa fagaattuudha qabbanaadha garuu bishaan irra garuu almost zeroodha sea level jedhama miti kanaaf ho'inni isaa baay'isee cimaadha May June July August baay'isee Miswaa fudhadhu Asabiin fudhadhu Abu Dhabi Dubai warra Sharjah biyyi Arabaa hundi isheeyyuu sea level kan isaan jiraatanii baay'isee cimaadha baay'isee ho'inadha bishaan irra hojjechuun immoo doonii keessadha doonii keessa jechuun immoo dooniin sibiilaan gatiin hojjetame ibiddadha jechuudha kanaaf achi dhaquu yoo murteessitu cimtee jabaattee dhaqee nan hojjedha jettee itti galuus barbaachisa namni doonii irra hojjetu damozni isaa xinnoodha kaasee amma kaapteeniitti meeqa argachuu danda'a jireenya fooyyeffachuun baay'isee hin danda'ama damozni dooniidha doonii irratti intini qaba ingigeddarama jechuudha fakkeenyaaf ijoolleen warri haaraa dhaqanii amma doonii irra ba'an gara $500 600 argachuu hin danda'u ergi baratanii booddee kaapteen immoo gara $6,000 argachuu hin danda'a kanaaf jabaattee hojjettee jennaani fira keef mana kee biyya kee geddaruu hin dandeessa kanaaf ijoolleen koyyuu kan ko fudhatanii gara kootti kan isaan deeman kana ilaalaniitu natti fakkaata ta'a አባቴ ማለት ለኔ እዚህ ቦታ
እንዲደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልን ሰው ነው። Abbaan koo ani akkan iddoo kana ga'uuf nama gumaacha guddaa naaf taasiseedha. Anaaf abbaa qofaa miti, akka haadhaa obboleessa ta'e nu guddise. Gara hojii kanaas akkan dhufu kan na taasise yeroo daa'imummaa keenyaa hojii isaa irratti wantoota dabarse bakkeewwan daawwate yeroo nutti himu fedhiin kaapiteenii doonii ta'uu koo eegale. Abbaa koo baay'een jaaladha. Gaaffiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Egaa Itoophiyaan buufata doonii hin qabdu. Itoophiyaan buufata doonii osoo qabaattee maal fayyadamti? Dhabuu isheetiin yoo maal miidhamte? Buufanni doonii barbaachistisaa maaliifidha? Dooniin tokko iddoo buufata doonii yookiin wadaba tokko yoo galu wadaba sanaaf kiraayii inni kaffalu guyyaatti lakkaa'ama. Fakkeenyaaf guyyaa tokkotti gara doolaraa 8,000 10,000 ta'uu hin danda'a kiraayinsaa. Dhufee ashageedhuma bahuudhaaf iyyuu meeqa kaffalama. Paayileteejiin jedhama. Warri doonii xixinnoon warra doonii isa gurguddaa dhiibanii wadaba irratti gashan ta'uu hin danda'a. Nama barate ta'uu hin danda'a. Port controlii kan godhanii jiru. Kanaafi baay'isee intini qaba, baay'isee bu'aa qaba. Biyyi tokko bishaan qaba jennaan, iddootti mi'a buufatu qaba jennaan bu'aa baay'ee qaba. Itoophiyaan hin qabdu. Kana jechuun garuu gara fuulduraattis dhabdee hafti jedhee hin yaadu. Waaqayyo jedhee maaliif walitti sassaabamaa deemaa jirra. Keeniyaanis, Somaaleenis, Jibuutiinis, Eertiraanis waluma wajjin taanee waluma wajjin hojjennee jiraanna gatii jedhaa jiranii fi Itoophiyaanis gaaf tokko iddootti doonii ishee walitti sassaabamtuun argatti jedhee tan abdii guddaa qaba. Hojii kana ergan eegalee waggaa 11 ta'eera. Hojii biroo hojjechuuf gonkumaa yaadee hin beeku. Yeroo ammaa kaampaanii biyya Iraan keessan hojjechaa jira. Amma naannoo daangaa Iraan irratti argamna. Hojiin baay'ee nama gammachiisa. Maatirraa fagaatanii turuun garuu ni ulfaata. Haa ta'u malee kaayyoof waan ta'eef gammaddeen hojjedha. Fedhiin koo bakka abbaa kootii ga'uudha. Dargaggoonni warri amma na ilaalaa jirtanii dhossaadhaan yookiin illegaalii biyya alaa dhaquudhaaf godaansa deemuudhaaf otuu waan fedhe ta'eeyyuu doonii gara garaatiin fayyadamtanii dhaquun isinirra hin jiru jedhaan. Maaliif nama meeqatu dhumaa jira. Addanaa yoo gara karaa Somaalee dhaqanii bishaan Qaybahir irratti bishaan Gulf of Edenitti dhumaa jiru. Warri karaa Liibiyaa deeman immoo Mediterranean Sea irratti baay'isanii dhumaa jiru. Kanaafi yoo danda'ame biyya ofiitti hojjetanii cimu. Yoo kanaachi immoo leegaalii kan ta'een karaadhuma gaariidhaanii deemuu barbaachuutu irra jira malee karaa bishaanii doonii hin taaneen dhaqanii dhumuun irra hin jiru jedha. Kanadha kananni dabarsuu barbaadu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ogummaa muuxannoo har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Qophicha qopheessuudhaan immoo si waliin turtii kan taasisan guddataa Ajjamaatii. Torban qophii birootiin walitti deebinaa. Torban nagaa isiniif haa ta'u.